rafame. Muri godaan tanteeti suudame. Imadada bayaan rafame. Wabetu ilka burqa imadada bayaan rafame. Nyaabana siftanya imadada bayaan rafame. Nama gadaan tulteem yaamni yoo moga imadada bayaan rafame. Jaabsite googeda imadada bayaan rafame. Shaajedeya ekatarimi imadada bayaan rafame. Situ rasa gero imadada bayaan rafame. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaada baga jiraattanii kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Saddindas Meeshawuu ani haadhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkasuma har'a barumsa xiqqoo takkaan isinii qabadhee dhufee warroonni akkaataa viidiyoo yuutuubiidha irraa jijjiiran fakkeenyaaf liiviin ni gurraachata yeroo hedduu gaafa monetaayizii taatan irraa jijjiirrattanii dirqama keessan babbareechisuu qabdanii yuutuubii keessan jechuudha. Yuutuubii keessan babbareechisuu qabdanii akkasuma osoo gara barumsaatti hin seeniin warroonni dura maatii nuuf hin tahin sabiskiraayib isii qalama diimaan barroofte san takka boksiidhaan dhaasiniin jedha. Akkasumas laayik illee koomentii illee nuuf kaha. Warroonni tanaan dura sabiskiraayib nu gootan hedduu takka isin galateeffadhaa. Jaalalaa fi kabajaan isinii qabu bilisummaa isinii haa taatu isiniin jedha galanni keessan olumaa galattu. Amma kallattimaan gara barumsaa isin gaafattanitti hin dabraa YouTube studio seenna. YouTube studio seenne yookaan YouTube studio seenne viidiyoon akkana nu dhufa. Kallattiidhaan viidiyoon hundi nu dhufu jechuudha. Viidiyoon addaan jijjitaa bakka view more jettu kan ta'u. Astuna achiin booda viidiyoon akkanatti nu dhufa. Viidiyoon kun isaan YouTube irratti gadhiise. Isaan YouTube irratti ofii kiyya gadhiise jechuudha. Liiviin bakkee kanatti hin bahu. Liiviin as gubbaa kana dhufa laala. Mee asuma forofayilii tokko jijjiiree isin garsiisa. Fakkeenyaaf akka forofayilii hin qabne kana jijjiirra. Hoggaa akkatti dhooftanii akkanatti dhufa. Akka qalamaadhaan dhooftan gubbaa. Achiin booda akkanatti hoggaa dhooftan ammallee asirratti yeroo hedduu nuti yeroo liivii seennu jechuun takka barreeffannaa assalaamu alaikum koottaa jennee barreessana. Isiin sunis bareedduu miti gaafa monetaayizii taatan babbareechistanii adda jijjiirtanii jechuudha mata duree keessan. Akkasitti hoggaa ergattan hedduu takka bareeda as dhuftan jechuudha mata duree jijjiiruudhaaf. Bakkee kana dhuftan osoo forofayiliin jijjiirin dura as dhuftanii ina itan jechuu ka duraan itti barreessitan yoo bifa tokko ta'e kan duraan ittiin seentan liivii ni ayitanii anamma waan hin feeneef haa ta'u isin ni ayitan jechuudha. Eega kana seef gootanii akkasumatti kana seef gootanii kaatanii booda kallattimaan bakka qalamaa ta'a dhuftan ammallee hoggaa as dhuftan nu dhooftu. Akkanatti isinii ba'a jechuudha. Hoggaa akkanatti isinii ba'e bakkee kana dhuftan. Hoggaa as dhuftan kallattimaan bakka suuraan jirtu isin naqa. Akkasumatti suuraa isin gammachiise takka filattanii jechuudha. Suuraa isin gammachiise takka filattanii mee fakkeenyaaf forofayiliin qabu inni suni suuraa takkaan filadhee irra kaawwadha. Isin matanaa filadhu jechuudha. Akkanatti irra kaadheetiin jira jechuudha. Hoggaan as fide suuraa tana bakkee tana tuqa isii gubbaadha. Select isiitu tana tuqa. Achiin booda kallattimaan yookaan san tuqidha seef ta'etu dhufa. Isii sanas tuqidha jechuudha. Hoggaa tuqne already forofayilii san jijjiirree jirra laal duratti as forofayiliin qabu ture. Jijjiirree jira jechuudha forofayilii isaadha. Liiv illeen akkasumatti liivii bakkee itti tuqxanii kallattiin liiviin isin dhufa laal. Liiviin duraan fokkataan sun hoggaa akkana jijjiirtan ni bareeda jechuudha. Ni bareeda.
akkasitti liivillee akkuma sanitti jijjiirtanii akkuma isa duratti sana agarsiisanitti jijjiirtan jechuudha. Inni sunillee akkuma tokko gattuutanii akkuma sanitti isinii bahaa agartanii akkuma tokkotti isinii bahaa isin akka qalama jirtumaan dhooftaniituma achiin booda duraan dursitanii mata duree jijjiirattanii mata duree jijjiirtanii booda as dhuftanii dhooftanii bakkuma suuraa kallattiidhaan isin naqa akkanumatti jechuudha. Akkuma reefetitti isin naqa kaastuutan huduudumaan gara suuraa isin naqa jechuudha. Akkasii egaa suuraa kana immoo eessaa arganna hoggaa jettan suuraa kana eessaa arganna hoggaa jettan as footoo tanuu argitanii isii tana gabbuufattan jechuudha. Maqaa isii barreeffattanii egaa gabbuufattan akkanatti isinii dhufu jechuudha. Isin gammachiise keessaa filattanii waan tokko irratti hidhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkasii jaalatamtoota keenyaa like, subscribe, share godhuudhaanii akka nu gargaartan kabajaa jaalalaa isin gaafadhaa. Sabni biraa iddoo wal gargaaraa qaamaanis wal bira jiraatus gargar jiraatus illee jechuudha. Jajjabaadhaa. Dogongorri jiraate komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Wabillahi tawfiq. Uman taban.